jechuu baadhus sirriitti beekta jedhe. Yoon beekis garuu itun sirraa dhageetii baay'ee natti tola. Eenyu? Saamsooniif gurmuun. Eessatti? Maaliif ati akkamitti baruu dandeessi kana? Dhiirummaa isaanii leellisuuf naaf hin mijatu amma jettu. Kaffalee fi nama barbaade reebsifachuun naaf hin mijatu jettu. Cufa faangee wajjin teenyee haasa'uu jalqabne jennaan waan wal barreessiti fakkaataan jiru. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu torban kana keessa baay'een si yaadaa jira. Daqiiqaa tokkoof illee si dagachuu hin dandeenye. Akka nama reefu jaalala jalqabutti miira akka sanaatu natti dhaga'ama. Daqiiqaa muraasa booddee wajjin hidhan. Maaliif siif hin galu? Maaltu naaf gala? Lafuma gaatee nagaa jechuu keetu naaf gala? Jaalalli keenya akkuma salphaatti asirratti raawwatameera gaafa jettu kanatu naaf gala? Kanuma gaa. Jaalala keenyaaf hanga irraa qofaattidha kan hireennuuf laatti. Balleessaa koo natti himi. Maalin si miidhe? Maalin sitti balleesse? Namni kan inni gargar ba'u balleessaa qabaatee yookiin wal jibbee miti. Tarii uumaan waliif isaan hin laanne ta'uu danda'a. Hariiroon keenya akkuma salphaatti addaan kan citu ture? Natti miira akkasidha? Isa hin beeku. Dogoggora nu gidduutti uumameef kan balleesse anadha. Karaa kee wanti natti irratti hin jiru. Jaalalli keenya bara akka ta'uu daa'imaan turre. Abjuu baay'ee waliin qabna. Jaalalli keenya sadarkaa barattummaattis ta'u qormaata baay'ee keessa darbee as ga'eera. Kan ammaa kana akka sanaatti hin yaadin. Tarii ba'aa ulfaataa gatittiin keenya miti sammuun keenya baachuu hin dandeenyutu nutti dhufee ta'a. Hiree maaloo waan sirreessuu danda'u taanaan natti minan sirreessa. Siinsi dhabuurra wanti kamiyyuu natti hafuusaa wayya. Isaaf barfateera. Gammee baay'een gaddaa. Amma haalonni sadarkaa sirrachuu danda'an irra darbaniiru. Maaloo waanuma taate qofa natti himi. Jaalalaaf jecha wanti hin sirranne hin jiru. Waan kamiin iyyuu haa ta'u hin sirreessa. Ammatti wanti hin siin jechuu danda'u dhiifama qofa. Hiree maaloo na dhagee. Ati nagattee deemnaan deebi'ee naman ta'u. Akkas jettee of hin gowwoomsin. Namni nama jaallatee dhabee du'e tokkoyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu jireenya kee gara fuulduraa irratti xiyyeeffadhu. Jireenya siina lamaalan qabaayyuun maal yaada? Ati nagattee deemnaan abdii maaliin qaba? Jireenyi koo gara fuulduraa siina latti hiika maalii qabaayyuu waan biraa yaaduu danda'a. Ati nama miidhameedha malee nama miidhee miti. Kanaafiyyuu shamarreen ulaagaa hundumaan na caaltu. Gara jireenya kee dhufuu dandeessi. Wanti gaarii hundumtuu akkasiif ta'u nanaa'u. Maal? Jaalallee biraa naaf hawwite? Anaaf shamarree biraamu? Amma kanatti garaa natti jabaatte? Mee ammam yoon si miidhedha? Ammam garaa gaafa natti jabaattudha? Gammee maaloo kana caalaa hin gaddin. Akka balleessaa koo ta'e nan beeka. Kana caalaa ofii kee ceephaatee gaabbiin bara jireenya koo keessaa ba'uu hin dandeenye keessa nan galchine. Hiree. Hiree. Maaloo hin deemin. Hiree. Hiree. Jaalala keenyaaf hanga irraa qofaattidha kan hireennuuf laatti. Balleessaa koo natti himi. Maalin si miidhe? Maalin sitti balleesse? Namni kan inni gargar ba'u balleessaa qabaatee yookiin wal jibbee miti. Tarii uumaan waliif isaan hin laanne ta'uu danda'a. Hariiroon keenya akkuma salphaatti addaan kan citu ture? Natti miira akkasidha? Ilgala jireenyaa tarkaanfii eegalee hiree jiruu keenyaa wixinee jaalalaa ati hin beekne fuudhee kenna bariisuu beek erkoo koonsiin jedhee. Galata
Mareetu si marseeru Maqaan ishee Vaalentiin Firee jedhamti. Aan kannisaa miti akka tuutne ililli urgooftuu mannaaf kalaqee yoom fudhachuuf jedhu daandiirratti maqee akkani warraaqne jirri keena hudhee jaalalli qulqulluu qalbii kiyya fuudhee. Hayyoota addunyaa kanarraa keessaa eenyuun dinqisiifatta? Jechuun eenyuun ajaa'ibsiifatta? Xiyyaara. Namoonni xiyyaara uuman baay'inaan akkasumas immoo isaan irraacha. Yeroo jalqabaaf xiyyaara kan hojjetan jedhanii qabee kan barsiisuu jalqaban yeroo jalqabaaf kan barsiisuudha. Hayyoota beekamoo addunyaa kanaas ta'e ogeessota beekamoo addunyaa kanaa yeroo jalqabaaf kan barsiisotaadha. Maal siin jechuu barbaadeensi kabaja naaf malee naaf hin kennu. Barattuu cimtuu ta'uu danda'a. Garuu barsiistuu Qormaata barsiisaa utubdee na dabarsuuf dhuftee qormaata jireenyaa na hubdee ofinaatti taatee baradhee tunquufiin ogummaa ishee danuu rankumaaf ta'ee karra yaaddoo banuu argadhee dhaabiitiin wallaalee haala koo kanaafan koomadhee hiree jaalala koo hiree jaalala koo. Hiree maaloo na dhagi. Ati nagatti deebii naman ta'u. akkas jetteef hin gowwoomsine. Hiree. Kamiinis ta'u yoomiin jireenyatti ulfaatee minni kan akkas ta'e. Ati summiidha yeroo naan jettu xinnoomsaallee miira kootiif yaaddu Saamsoon. Gaafa ati miira yoomiidhaaf dhiphachuu jalqabduudha kan miira keetiif of eeggattu.
taa'uun hin danda'ama. Maal naan jette? Natti dubbatte? Taa'uun hin danda'a. Sirriitti malee ati na gaafatteeti. Kottu taa'i maal? Taa'i jiitu ko. Tarii akka nama sinimaa keessa jiru qabameera akkanaan hin jenneef hin bara. Ati dhuftee moo? Otuu qabameeyyuu abbaa barbaade yoo ta'e siifan kaasan ture. Mee akkamati? Nagaa kooti. Amma immoo kan duraa caala sirriitti nagaa ta'eera. Jechuun koo waanan si argeef. Miti? Dhugaa kooti. Ani garuu amanuu hin dandeenye. Sumatu dhufee na bira taa'e? Nan amanne moo? Akkamitti si amanu? Kuni bara abjuu fi hawwii koo bara dheeraatu akka tasaa dhufee na bira taa'e. Kanaaf kun raajiidha malee akkamitti dhugaa dheedhee namana. Rakkoon qabu amani. Ana dhajjitu. Ani gonkumaa kana amanuu hin danda'u. Harka kootiin qaqqabee si argu malee kana amanuu hin danda'u. Jecha koo caalaa harka kee amanta jechuudha moo waan akka hafuuraa ta'e kan sitti dhufe sitti fakkaate? Akka akkas osoo hin taane gammachuu kootu daangaa darbe kanaaf. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf waan dhufteef baay'ee galatoom. Rakkoon qabu. Akkan si argutti jijjiirama baay'ee qabda. Duras bar callisanii mamaraateera naan jechaa turan. Jiitu koo anaaf ati jechuun akka urjii waarii baatuuti. Akka goobana bariiti. Maal sitti fakkaate? Akka bishaaniif kaarboon daayoksaayiditi. Maal? Dhugaa kooti jiitu koo. Ana akka biqiltuu reefuu biqiltuuti. Ati immoo akka aduu. Akka bishaaniif kaarboon daayoksaayidii kooti. Biqiltuun kamiyyuu wantoota kana hin argatu taanaan akka baduutti anis jireenyi koo gammachuu koo kan jiru dhufaatii kee si argachuu koo keessatti. Ajaa'iba! Haala kana keessa teessee illee barumsa kee hin daganne. Jiituu koo gaafan si argadhu guyyaan koo naaf qajeela. Humna adda ta'een horadha. Guyyaan si hin arganne immoo of keessattan du'a. Nan xoollaga. Namoonnis guyyaan si hin arganne na arganii mucaan kun maraateera hin fayyu naan jedhu. Osoon guyyaan si argadhe na argan garuu mucaan kun fayyeera jijjiirameera naan jedhu turan. Jiitu koo mina laalime akkami narraan bareenne? Sitti bareedeera. Isan siin jedhama. Ani kanan jedhu Saamsoon waliin wal argitanii beektu? Eeyyee. Amma dhiyoo kana wal arginee turre. Yeroo yeroon wal arguun keessan baay'ee gaariidha. Garuu kan hin jedhu maaliif na gaafatte? Hiriyoota kee keessaa kan sitti dhiyaatu isadha jedheeni. Daftanii wal argitu taanaan immoo qofumaan sitti hin dhaga'amu. Isallee sirreetti. Garuu bara amma atis naaf jirta. Miti. Keessa bahee bishaaniif midhaan keenya tokko naan jedha. Raatuun kun biqiltuu godhee na dhaabuuf immoo kan hin jedhu abjuudhaan walaluun hiikti isaa maalidha? Yeroo baay'ee abjuun faallaa wanta abjootanii sanaati. Kanaafuu Wanta gaarii ta'a. biyya kanatti waan abjootanii milkiitti hiikkachuun gaariidha miti? Wanti hundumtuu gaarii fidha jedhama. Eenyu wajjin walalaa bulte jettee nan gaafattu? Jechuun natti muyyoo barbaadde natti himta jedhee. Hiree garuu haalli kee kun sirriidha? Eeyyee maaliif? Hin beeku. Garuu nama hin beekne natti taate. Sitti beekamaan jiru? Sitti fakkaateeti. Mee eenyu faana ololte? Si faana. Kunis gaarummaa fi? Hin beeku. Wallolle yeroo jettu. Wallolle gaafan sin jedhu loloo salphaa sitti hin fakkaate. Akka warra gumaatti akka wallolaa bulle. Callisuus si kadhadhus na dhaga'uu hin dandeenye.
Kana booda waa'een kee nageera jettee utuun si kadhadhu na dhiistee deemte. Kana sirriitti kadhadhu. Abjuu akkamiiti? Aha, waan ani itti yaadee abjuu adhifa keessitee bara. Kaleessa qofatu hin taane torban kana keessa deddeebiidhaan abjuu akkasiin abjuu'achaa jira. Maarree maaliif natti himi? Egaa si dhiphisuurra jedhee. Kana callisteetu madha. Iddoo cisichaatu siif ta'an jiru ta'a. Jijjiiriitti ilaali. Kanuma? Jechuun abjuu akkasiitiin itoon rakkachaa jiru homaa sitti hin dhaga'amu? Bakka cisichaa qofadhaa jijjiiradhu kanatti naan jettu. Kana caalaa maal akkasiin jedhu barbaadde? Hiree waan kamiyyuu yoo ta'e rakkoon qabu natti. Maal taateeti? Maaliin ta'e? Hin beeku. Torban kanaan asitti garuu hireen hin beekne natti ta'aa jirti. Miirri kee baay'ee natti jijjiiraa jira. Sitti fakkaateeti siin jedheera bara. Abjuu kee kan hiika hin qabne qalbii namaatti hin tolleen dhiphattee anaanis nan dhiphisin. Tole dhiifama. Dr. Ippa, yeroo si ilaalan garuu waan qoosaa jaallattu fakkaattu. Eenyu na waliin haasa'u ture. Mariitu na waliin haasa'anii qoosaan dhumne meeqan qaba bara. Kana caalaa moo? Maarree. Saanuu moola. Qoosaan koo doolaara jechuu dandeessa. Amma bulee ka'uu dabala. Doktor, waan hundaafuu baay'ee galatoomne. Isa maal ta'eef? Obboleettii koo waan naa yaalteef ka'a. Homaa miti kun. Ani dirqama maatummaan irra jiru hin beekan. Ta'us salphina abjuu fakkaatu keessaa nu baraarti barra. Otuuti yeroo sanatti ariifatteen dhuftu ta'eeti obboleettiin koo rakkoo kana caaluuf saaxilamuu dandeessi ta'a ture. Dhugaa isheeti Dr. Galata keenya fudhu. Fudhadheera. Giiftii atu amma akkami? Jechuun amma yeroo jettu. Jechuun rakkoowwan mana barnootaatti si mudatan waan hin dhaga'eefin carraa kanan si gaafachuu barbaadeen. Rakkoo akkamii? Haala barnootaa fi hiriyoota kee tokko tokko walii galtee dhabuun jira waan ta'eef. Urjii, kun hojii keeti miti? Lakki dhugaani waan hin beeku hin qabu. Akkamittiin rakkina mana barumsaa keessatti qabu beekuu danda'eera inni? Noormaalii dabar kun seeruma uumamaati. Nama hunduma barataa hunduma irra gahuu kan danda'u. Si qofa irratti kan jalqabe miti. Maaltu noormaaliidha? Maaltu immoo seera uumamaati? Eenyu keenyallee injifatamuu barbaadu. Kun amala nama hundumaati. Keessumaayyuu immoo waan tokko hin dandeenya gaafa jennee ofitti amannee isaan gaafa injifatamu akka waan kufneetti nutti dhaga'ama. Maal? Giiftii as gabbaa'e malee. Ana giiftittidha kan caalamu waamuutti fakkaatu. Tamboo lammaffaamu. Tole gamme. Maaliif isin barbaada kan naan jette? Egaa naan abdadha yeroon tamboo aarsu na ilaaluuf akka hin taane. Gidduu kana wanta na dhiphisaa jiru wayitu jira. Maalidha? Waa'ee hireeti. Waa'ee hiree maal? Maal qarqara deemta? Ifa godhi natti. Haalli ishee akka duraa miti natti jijjiiramteetti. Wanti ta'e ishee wayii akka natti jijjiirametti natti dhaga'amaa jira. Gammi eegaltame. Jechuun? Oduun tala sana bitaa mirgaa walitti funaanti miti.
Lakki akkas miti. Akkas miti akka maree. Oduun kun isaa akka maddeen akkamtu wallaala. Oduma isheeti. Dhugaa kooti. Oduu miti kun. Wanta inni jakoodhaan argedha. Asobsiisuuf yaallee. Yaaleera garuu sitti fakkaateeti malee anumaa wanta jijjiiramee qabu naan jetti. Garuu immoo keessi koo wanti ta'e akka jijjiiramee natti beekamaa jira. Ilaa gammee waan kana dhiisi. Kana duras wal loltanii aarsaa akkamii akkas kaffalchiisanii beekta. Ammas maariifattee dogoggora biraan uumu. Kanaafan si mari'achuu dhufee bara. Garuu immoo miira koo sirriitti naman. Maal tokko kana akka ofitamtu si taasisesi? Maal taatee jirra? Waa'ee kara deemaa tokko miti bar kana naasaa jiru. Naman sirriitti ofii koo caalaa beeku waa'ee hiriidha kana naasaa jiru. Baay'ee natti jijjiiramteetti. Lakka ana kanaaf hin galle. Kanaaf maal isheetu sitti jijjiirame? Waan hunda ishee, haasaa ishee, haala ishee, wanta kaleessa waliin dabarsine, walumaa galatti waan hunda ishee hin beeku qofa baay'ee dhibbadheera. Maal akka isheen taate hin beeku. Hirriba nagaa rafee hin beeku. Ani asobsiisuu akkas barbaadda? Dhiisisaaf hin ariifanne. Yeroo xiqqoo kennee fi isaanis waan jijjiiramu miti taanaan ati deemtee asobsiisuun kennu. Ahaa, dhiisi malee buna sitti fakkaate moo masa daffaatti kan dhufu? Garaagarummaa maal qaba? Kunis bunnis nama dammaqsuufi. Maaliif yeroo hundumaa akka nama rakkoo qabutti na ilaaltu sin? Keessumaa ammoo ati nama mana kana ejjete hundumaatti giiftii rakkina qabdi jettee odeessu sin uffisiisu sin? Dubbadhu kaa maal erga waan garaa keetii raawwatteen booda callista? Giiftii tasgabbaa'ii. Ati akka achuma ture. Har'a moo giiftiin dhukkubsatteetti jettanii dooktarii manatti na yaalu naaf iddan kaa. Akkas miti maaliif ani waraadheera bar dhukkubsadheera giiftii sammuu isheetu qameera. Maaliif tokkoon keessan hospitaala Amaanu'eelitti nan geessan akkasiniif wayyuu dhukkubsadheen jira bar giiftiin rakkoo keessa jirti. Yeroo hundumaa rakkina uumti bar giiftiin akkasitti na yaaddu miti. Maaloo giiftii suuta jedhu. Callisi ati garuu obboleettii akkamiiti? Kan obboleettii gad dabarsitee ormatti laatu. Kun gara jabummaa akkamiiti? Amma bakka garaa keetti geesse kaa waan garaa keetti raawwatte miti? Akkas miti urji. Giiftii. Maal siif godhu? Sasheen natti dheekkamtu caalaa ati boora deebistee natti dheekkamuudhaafi? Waan tokko sinitti himu? Kana booda lammataa mana kana keessatti nan argitu. Kunoo siifa bal'atu keessatti bashannani. Si deemeera lammataan deebi'u. Dooktar deemii malee deebisiin maaliif callistee dhaabatta? Kan ishee fala biraa barbaada tole. Amma waan kanaaf fallee argamutti si biraan deemu. Si waliin hin jira saree. Waadaan si seena kan. Qormaanni dhiyaateera. Kanaaf iyyuu akkamitti itti qophaa'aa jirta? Hoomaan jedhu. Qormaata jettee erga kaastee waan tokko si akeekkachiisuun barbaada. Maal? Hachisiisu. Ijoolleen nu hojjechiisiisin jedhan waan hin dhimneef akka kanan gooneef sin jedheen. Maal rakkoo qaba yoon qormaata hojjechiisiise? Qoosaa jirtaa? Dhugaa kooti. Maali? Homaa qormaata hachisiisuun gaarii miti jedhee sitti mun qaba. Kana jechuun daa'ima gara haadha ishee keessaa hin baane na barsiisee akkanaan jechuuti bara. Wantoonni sirrii hin taane hundumtuu dogoggoradha jechuu miti. Wantoonni sirrii hin taane wantoota sirrii ta'an irra caalanii yerootti argamanis jira. Baay'ee falasfaa waan jirtu sitti fakkaatu? Kun falaasama miti. Dhimmi hundumtuu akkaataatti ilaalamuu qabutti gatii ilaalamuu qabuufi malee. Inni sirriidha. Inni kun garuu waan kamirra caalaa ta'e sababa biraa kan hin barbaannedha. Dhugaa akkasii jetteeti? Eeyyee yookaan immoo sababa wanta kanatti namanneefidha. Nan beeka. Akkamitti barta? Akkam barutti bareera. Firiidhaan gatii qormaata hojjechiisuu dhiisteef akkasin xinnoo walitti muufattan dhaga'eera. Mufii qofaamu wal jibbinee iyyuu turre. Sababa kana hiriyummaan keenya diigamee ture. Isas dhaga'eera. Sana booda firiin
giiftii waliin hiriyyummaa eegaltee isheenis qormaata hojjechiisaa turte. Nan dogoggore? Oo, gabaasni hundumtuu si bira jira bara. Oduun si biraa dhibee hin jiru. Leenca koo siin booneera. Baay'ee na boonsteetta. Maaliin immoo sababii lola kanaan akka hin taane? Maarree durbi kamiyyuu jaalalleen ishee dhiira akka keetii yoo ta'e baay'ee jaallatti. Kabajatu itti dhaga'ama. Akka eenyullee gaaddidduu isheerran ejjennee fi akka da'oo gaarii argatteetti itti dhaga'ama. Atis miira sana na keessatti uumte. Dhugaa dubbachuuf lolichi miira akkana akka uumamuuf ta'uu baatullee miira akkasii kun sitti dhaga'amu isaatti baay'ee natti toleera. Dhagaa tokkoon simbira lama jechuun akkas mitiiree? Dhagaa tokkoon obboleessa kee, dhagaa tokkoon immoo nan kabachiisteetta. Garuu immoo anatti miirri guutuu yoom akkanatti dhaga'amu beektaa? Yoomidha. Lolaa fi jibba kamirraayyuu gaafa onneen kee bilisa ta'udha. Tureera kaa, erga kana gootee tureera bara. Amma onnee kee kan bitee qalbii kee kan boojee Saamsoon waliin wal loluu kooti? Karaan namni hundittii wal argu garaagara. Anaafis jalqaba kan wal barsiise lola waan ta'eef siin sobu dhugaa guyyaa sanarraa kaastee laphee koo boojiteetta. Sana booda Sana boodammoo hammuma oollee bulluu, hammuma wal baraa deemnu wanti walitti nu buusu gidduu keenya kan jirre yeroo hin baru guutummaa guutuuttiin siif booji'ame. Amma onneen koo guutuu ta'eera. Tole Roomiyoo fi Juuliyeet. Har'a reefu maqaa keenyaan nu waamte. Yeroon kun yeroo itti abbaan humna qabu waan hundumaatti namarraa fudhatu ta'ee raggaasifameera jechuudha. Eenyutu humnaan maal keessarraa fudhate? Kana caalaa moo kun humna qabaachuuf lolatti jabaa ta'uu keetti agarsiiftee akka isheen irraa fudhatte hundumtuu beeka. Isas ta'uu ogummaadha. Ati immoo maal kee agarsiifatte? Utuu siif galee nama humna qaburra nama sammuu qabu siif wayyaa ture. Akkan sammuu hin qabne gatii natti himteef galatoomne. Maala milkii rukutiin sirkatti du'a. Amma gaa qoosuu keeti. Ani sumaaf jedheenyi sirkatti waan ta'e immoo booddee ofii makee rakkatta. Ilaa waan tokko sitti himu hin tura malee guyyaa tokko harka kee micciireen si harkaa fudhadha. Carraa gaarii. Nama akkamiiti maaloo abdiin kutatu? Egaa jaalalli ulfaataadha. Akka qoosaatti abdii sin gochisiisu. Sammuu waaqni isaaf kenne tokkittii qaba malee karaa biraan waan irraa jaallatamu tokkollee nama hin qabnedha. Sammuu qabaachuunis hin fayyadaan bara. Amma fakkeenyaaf qormaanni gatii dhiyaatee fi qormaata si hojjechiisuu danda'a ture. Edaa qormaatichi immoo ga'e amma eenyurraan hojjedhaqa. Yeroo hundumaa sin gaafadha jedheen dagadha. Ati maaliif kanatti akkas qormaata sodaattuuf? Maal seete? Kuttu teenyee sitti haasa'a. Ejjennoo keetu hin dinqisiifatiin hin darbu. Dhugaa dubbachuuf hanga har'aatti nama ejjennoo cimaa qabu baay'ee argee dinqisiifadheera. Kan kee garuu adda. Akkam? Akkamii maalii qaba? Nama yaada gaarii fi qajeelaa qabu. Keessumaa immoo nama achisiisu rakkoo maalii qaba jedhee kan amanu kan akka keetii argee beeku. Amma kana moo? Amma kanattis nama daaluurra geesse? Har'a qormaata ijoollee achisiisuu jechuun bu'aa isaan barbaachuu hin dandeenye baachisuu jechuudha. Har'a qormaata gargaartee kutaatti gara kutaatti isaan dabarsuu dandeessa. Garuu bor lafa isaan jiran deemtee isaan gargaaruu hin dandeessu. Kanaafuu wanti hundumtuu seera mataasaa qaba. Kuni seera mana barumsaa kamiiti? Argitee beektaa gaazexeessonni tokko tokko eega yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii booddee akka taatoo jabaatti akti godhanii kan isaan mul'isan. Moo akka injiinaroota tokko tokko tiiktookii irra laayivii seenuun taaptaapnaaf godha akka jedhaniiti. Akkaawuntaantii fi ogeessota seeraa meeqatu irraa yuutuubii irratti sabskiraayibnaaf godhaa jedhanii kadhatu. Hundi isaanii bar ogummaa barataniin hojjechaa jiru hin jiran. Baay'een isaanii waan argataniin kan isaan hojjechaa jiran. Seera mataasaa qabanaan jettaa dhiisi malee. Har'a waraqaa qorannoo meeqatu simboo saanduqa dhaabbii ta'ee iddoo meeqatti mini kan nuun argaa oolu. Dhiisi malee ree dhiisi. Tole dhiiseera. Hundumti keenya bar erga yuunivarsiitiidhaa eebbifamnee booddee muraasi keenya ogummaa ittiin baranneen hojjennaa. Muraasi keenya immoo biizinasii mataa keenyaa hojjennaa. Muraasi keenya immoo dhimma raawwachiisaa taana. Egaa jireenya keenya yookaan xumurri keenya kana. Otuun kana beekuu barataan kamiyyuu akka qabxiinsaa jalaa irratu hin barbaadu. Kanaafiyyuu waan an beeku hundumaayyuu isaanitti nan agarsiisa.
Maal akkan ajaa'ibu beektaa? Yeroo hundumaa yaadannaa caalu ka'e. Baguma kaasne malee qormaata achisiisuun akka hiikkan taane haga xiqqootti na amansiiste oolte bara. Akkaataan ilaalcha kee kan nama amansiisuuf kan nama bituu danda'udha bara. Tarii humna kana na fakkaata osoo hin barbaadin gara keetti kan na harkisu. Humna isa kam? Humna waan hundumaan na caaltee argamuuti. Garuu gara kootti kan si harkisaa jiru xiqqeena moo jaalala? Hin beeku. Ajaa'iba! Maaltu sababni kun? Eeyyeen hin eegneen ture. Baay'ee garaa na nyaatte. Siin waa'een qormaata sin dhiphisu? Sammuutti illee nan dhufu. Hin beeku egaa gatiin maatii akkas ta'e jedhanii na gaafatan gatiin hin qabneef ta'uu danda'a. Dhugaan siin jedha carroomteetta. Anis utuun akka kee ta'e natti tola. Kufte jedhee kan nan qeeqne, darbite jedhees kan naaf hin gammanne. Maatiin akkas naan jedhu utuun jiru ta'e natti tola. Hello. Hello. Eeyyee nanu. Maalidha firri? Rakkoo jira moo? Hello. Hello. Cufameera. Maalidha firri? Natti mika. Doktor Ibba, raajii taaneerra. Maaltu ta'e? Giftiin guyyaa dhufteetti natti fakkaata. Meeshaan ishees uffanni ishees hin jiru. Maal jechuudha? Eessa deemte? Maalan beekaan Doktor Ibba fudhattee deemteetti taakaa. Maal? Ammatti caaleerra natti fakkaata. Ammatti tasgabbaa'an nan barbaada. Maal qabuutu natti feeratee? Otuu yaada kana fiduu baadheerate yoo. Rakkoon qabu siin jedheera bar. Akkuma ta'u goonaatti tasgabbaa'e malee. Eessayyuu hin deemtu nan barbaada dhiisi. Maaloo waan ta'e godhiti salphina kana keessaa na baasi. Homaa rakkoon qabu. Namoota tokko ofis nan bilbilaa. Anis immoo bakka deemu deemee tallaala. Adaraa kee maaloo Doktor Ibba. Rakkoon qabu sin beeksisa. Baay'ee gaariidha adda urji. Atis kiyyoo sii qophaa'e keessa lixxeetta. Tole Gifti. Ruumiin sii qabe akkamitti tole? Sirriitti malee ruumii VIP naaf qabdee akkamittiin natti hin tolu. Jaakuuzee namaa fi maasaajii yoo jette maal tafee qaba jetteeti. Ishoo bagasitti tole. Atis taphicha akka ajaa'ibaatti taphatte bara. Anayyuu na rifachiifte. Dhugaa natti fakkaate bara. Taatoo jabduu akkan ta'e hin dagatin malee. Amma naa galeera. Edaa biyya kana keessatti rakkoon taatoo fi daayirektara otoo hin taane rakkoon piroodiisariidha. Akkam? Jechuun yoo kaffaltiin gaarii kaffalame namni hunduu taatoo ta'uu hin danda'a bara. Jedhan mana gaambuli. Jedhatis na gaambuli. Amman si bilbilutti immoo maasaajii gaarii siif haa ta'u. Tole. Edaa namni maallaqa gaariin kaffalamnaafiin akka Leonardo DiCaprio fi Brad Pitt ta'uu hin danda'a. Waaw! Milki, giftii argiteettaa? Lakkin argin. Dhugaa keetii? Dhugaa maaltu na sobsiisatu arge. Jiitu,
Akkam bulte? Nagaa kooti. Giiftii argiteettaa? Giiftii? Lakki hin argine. Gammi akkam nagaa keetii? Nagaa akkam? Giiftii argiteettaa? Kaleessayyee arginu ture. Kaleessaan iyyuu argeera. Har'as hin jedhe. Lakki har'allee hin arginu. Giiftiin eessatti baddeeti kan wajjin akkasitti barbaaddu? Ani hin beeku. Jechuun giiftiin eessatti akka badde akkamitti beekuu hin dandeessuti? Ani akkamitti beekuu danda'a? Ani eegduu isheeti moo? Waan walitti dhiyaattaniif jedheen beekuutu sirra tures. Walitti dhiyeenyaan yoo ta'e ati sitti dhiyaatta. Ganamaan na qortee guyyaa kun jalaan balleesse. Wanta kana dugda duuba iccitii guddaatu jira. Giiftiin nama dhabamsiisuu malee ofii isheef dhabamtee hin beektu. Kanaafis abbaa isheetti baddi. Maal taate? Giiftiin baddeetti. Giiftiin baddeetti jechuun maal jechuudha? Xiqqoo walitti muufannee turre. Sana booddee waan qabdu hundumaan sassaabbattee badde. Kunillee baay'ee waan nama yaaddeessu miti. Si yaaddeessin jechuun maal jechuudha? Giiftiin baddeettiin isiniin jechaa jira bar. Kun umurii isaanirra jiranudha. Faayireejii isaaniiti. Umurii kanatti immoo taateewwan akka kanaa ni mudatu. Maaliif akkas dhiphattati? Ta'uu danda'a. Mee amma giiftiin eessa deemti jettee yaadda? Waan amma kana immoo ishee muufachiisu maal jettee nati? Lakki homaayyuu hin jenneen. Waan sadarkaa amma kanaarra nama ga'u miti bar. Dubbichi callisee uwwifameetudha. Ati tasgabbaa'i. Giiftiin miira haarii fi xiiqii waan qabduuf malee aarii ishee kun dafee irraa gala. Ofiin deebitee dhufti. Ila, anamma mataan kun hadhoof jedha. Doktor, waan haaraa maaltu jira? Yeroodhaaf homtuu hin jiru. Maaliifin garuu waajjira poolisii? Deemeen ture achis. Maal sin jedhanire? Anis dhaqee gaafannaa yoomii jedhanii na gaafatan. Achumaan xiqqoo ture naan jedhan. Akkuma beektu immoo waajjirri poolisii nama badeef hojii isaa kan eegalu sa'aatii 24 booddee. Yaa waaqa koo, tarii wanti taatee yoo ta'e eessa buute jedhama? Maal taati? Maal taati jechuun maal jechuudha? Mucaan takka manaa baatee hin beektu bar. Aariidhaan manaa baatee waan ta'e taatee yoo. Tasgabbaa yoo jiru. In argamti. Isa kana anaaf dhiisi. Tole? Samson, dhugaan sin jedha. Jituun barin dhuftee na wajjin haasoftee taphattee deemtee namatti hin tolu? Akkasumatti beekamu. Akka isheen dhufte natti muusin gaafa. Dhugaa miti? Fuula koorraan beeksisa? Sirriitti beeksisa. Adda kee irratti dhuftee natti haasaa oolte waan jedhu wayii fakkaata bara. Ishoo baga fakkaate. Dhugaan sin jedham Samson. Sagaleen ishee akkuma sirba orkeestiraatti suuta jedhe gurra keetti nama.
Baay'ee namatti tola. Siif hin galu. Sirumaa muuziqeessituu goote. Dhugaa kootiin isheen qofti haasaa oolti haasaa osoo bulti waan tokko nama nuffisiisu. Tole maal siin jette? Maal naan jettee? Maal naan jettee Saamsoon? Sirumaa achi as deebitee na gaafattaa? Anoo waan tokko hin beeku. Dhugaa yaadadhu. Gammachuu kee amma kanaatiif waan siin jette dhagatte? Ila Saamsoon, wanti guddaan maal akka haasofne osoo hin taane dhuftee waliin mari'achuu waliin haasa'uu keenyadha. Inni hin ga'u? Hin ga'u? Mee haa ta'u kan kee silaa raajiidha. Jabaadhu siin jedhe miti urjii. Dooktar Eebbaa, jabaadhuun kee lafa duwwaatti maal laaf godha? Lafa duwwaatti miti. Tokkoffaa namoonni koo barbaadaa jiru. Lammaffaa immoo waajjira poolisiitti beeksiseera. Odeeffannoo isaan barbaachisu hundumaa kenneef hin barbaannaa naan jedhan. Kanaafuu yeroo dhiyootti hin argamti tole. Tole waaqa kanaa gaditti sitti dhiiseera. Dirqama kooti bara. Tole Dooktar Eebbaa, nagaan buli dhiphadheen si dhiphise miti? Lakkuma nan dhiphifne. Atis nagaan naa buli. Maalidha? Sagaleen kee alatti dhaga'amu bara. Urjii wajjin haasaa ture. Giiftiin baduu ishee dhageessite miti? Eeyyee. Yeroo mana barnootaatti haasaan dhaga'een ture. Amma maal irra geesse? Yoo Rabbi jedhee dhiyootti argamuu ishee malu. Waaqayyo yaa jedhu. Nama gaddisiisa. Ati garuu akkamitti waa'ee giiftii gaddite? Jechuun koo rakkoo isheen gidduu jirurraa kan ka'e jechuu kooti. Waan barbaadiyyuu haa ta'u. Hammaan akka ishee irra ga'uun barbaadu. Sana irratti immoo urjiin baay'ee na gaddisiisti. Garaa akkamii qabda garuu ati? Mee amma waa'ee garaa kootii dhiisiti. Kumiilaa qanaaf yeroon dhiiste? Oo, hin dhiifne malee. Atas bara akka inni fayyanatti hin himne. Edaa sitti hin himne. Amma fayyeera. Gaariidha. Yoo akkas ta'e yeroo dhiyootti na affeerra. Ati garuu akkana affeeruun barbaadda miti? Lakki akkas jechuu koo miti. Jechuun mana barnootaatti sanni na gargaareef teenkiyuu ittiin jenna jettee turte mitiree sanaaf dha malee homaayyuu miti. Mee maaliifan barbaaduu danda'a? Lakki taphumaafan jedhe malee naa gareera. Akkamnaaf jirta ree bareeddu? Jira. Kanan jedhu qormaanni akka dhiyaate beekta miti? Iyyee. Maarree akka duraa sana nan qo'achiistu? Iyyaalla. Maal taateetta? Turi mee maalin si godhe? Amartiin keessa jira. Yeroon qaama dhiqadhin ofirraa baase. Sana booddee nan dagadhe. Hiree garuu nagaa keeti miti? Wanti barbaachisaan isa miti. Isas immoo barbaadee akkan si gaafanne sirriitti beekta. Turi maal taateetta? Qo'achuun sumaan fayyada. Qormaattis immoo dhiyaate. Hiree. Oo. Si nuffisiise? Maal? Asiif achi hin jedhin ija koo laalaa natti dubbadhu. Wantan si godhe jira? Maal sitti himu? Akka ati natti hin jijjiiramne of amansiisuuf yaaleera. Garuu dhugaan jiru moosa miti. Dhugaan eessa akka jiru onneen kee sirriitti beekta. Amma wantan barbaadu tokko yoo jiraate si nuffisiiseessa jedhu baruudha. Dhugaa isaa sitti himu? Eeyyee natti himu. Dhuguma baruun barbaadda dhugaa isaa sitti himu? Natti himu.